أنا ما كبادي بيرين كبادي أما نبي ميل لديكو كوفا بيتنا أكتر تجراج سكان اللي يجي كذا ميل لديكو في أمانة كبادي نكارات كلا كابون كلا ميل لديه يعني أنا أما فوري نقول بيتا كنا تيمبي واي على لا كنا أما كوراتشو جمبريرا كنا بورنا نفورا جو أما فورين تايكو إكوتور مالو نندبيم gaafa fuute jechuudha gaafa silkiin sitti bilbilame tokko hojiif sitti bilbilte ka rabbiin abaares amma eenyu faan haasu kunis jirai jiramoon akkanas ganatti seen argina jedhaniidha wantichi beekta ani amma laaleen amma beeku garuu kunoo siifuun illee rumte ani maal nattu jetame ilaata naannoo keenyatti maalumaan godhe ani waan san wallaale isin fuudhin joo turi ani ndawum gara gooda keenyatti fudhachuufaa barbaada beekta faamilii guddaa amma faamiliidha already qaamaan iyyuu isa maachi argannaan achittuu galee jiraachuu nan barbaade ooye dingiluun sun siin ta'uu moo akkam naata garuu wali garuu dadhabnaa reetani isan na sodaachisaadha miskiina bar innis atis maa miskiinni lamaan immoo naa walitti dhufe sirriin ta'u abbaan tokko keessaa haileenyaa ta'uu qaba haileenyaan egaa tidaarii keessatti hin barbaachisaadha waanuma nagaashii fi dhodhiisni matii mokortee beektachaadha anteeti bakka ankoobee wabiin bee jirti garuu walii garuu dinne malee fuudhi jette ji ati heerumiite ani nan fuudha rakkabu qaba amma wabiinis waan taatu natti fakkaatu wabiin bee yeroo mana koo galtu mana keessa baddi yoo barbaadde ilaalu waan ishiin gootu piroofaayilii ishee argite wabii waan hin taaneef ammaani waan hin taaneef akkamittan beeka beektaa tokkoffaa sooshaal miidiyaa kan amma maadaamiin boqonnaa kana too dhufteef suura kee laxxaf ganama kash galgala kash guyyaa kash gooti dammoo suurri ishii nagaan hin jiru an garbaadhe beekate mataa si nyaate miti jiru isaadha naatee fi suuraa jiru isaa bosotuu misi waa fideewwan godhe isa waan bosotanii ka shurraabiidhaan boosti godhesani suuruma kee barbaadee wabii ani suuruma kee noormaalii nyaatamitu mataa si nyaata malee dhimma jiru isaadhaaf dhimmattee afaan bantuun qabdu afaan qabi dhugaa rabbichaa biyyoo kiyya murtee yoo isa biyya tokkoof nuti godhadhuuti fayyoon gaafii gaafadha. Kana kun nama dubara kanaan fuudha gashi atiin dubbatiin natti dubbata yaada mana naan jettu maalan godha ishee. Gaafii gaafadha. Kana gashi amma kana ishee. Fayyoon gaafii mutuuti. Oduma beetteeyyuu quntuuttee maal jettini dubbadha narra si wayyaa jetti. Fayyo. Ani gaafii sirraa qaba isa dolaa mitanii lola gabaanni kun gabaa baay'eenni kun sanuma nama guddaa keessatti. Kanan jedhu dubartiin jaalala hin beektu dubartiin nama gowwoomsuu barbaaddi jettee kan jettu yoo ofii keetiif jaalala kenniteef malee dubartii si jaalatti yoo ofii keetii kabajje malee dubartii si kabajji dura isituu iyyuu kabajaa manaa kennuufii qaba moo ishii si kennuu qaba. Laa qoy amma daabboo tolchannee taraqee buttullee tokko jas qabannee sin bira dhufna. Hoyyuu. Ati durumaa gaafa nama tokkotti dhiyaattu ati gaafa namatti dhiyaattu waanuma kee hunduma isaayyuu ishii si haasofduu si haasofuu baattu si jaalattu si jaallachuu baattu si hunduma isaa guutuu isaa dhugaa isaa itti miti itti siqi. Hunda isaa guutuu gaafatti adda baasnee isa kana hunda isaa guutuu gaafatti. Wanti kun akka meedikaalaa wayitii. Sobiin kaa dubartii jaalala keessatti sobni hin barbaachisu kaa. Kinoolee atamma sobaan tabaasee bara anamma kinoo jooza jira namni atamma sobaa umarta baasee akkamitti sobaa dhugummaan oduma jawwi isaanii jaallatta ta'e viidiyoo noormaalii yookaan immoo suura kee noormaalii mul'isa. Viidiyoo noormaalii baate jettee dhuguma jawwi isaa jaallattee. Asni. Ani kanan heerumu jawwi isaa tokkichatti malee miidiyaa yookaan immoo hordoftoota isaa hundatti miti.
himgale miti o kana ni meeshaa gabaa keessatti gurguramuu miti kana miidiyaa kanarratti bahee jaartii jawwisaatti jedhee ofas tawaawaquu barbaadu asilan jawwisaa feemesiidhaan feemesii ta'uu barbaadu tole Maalif? ani jaartii manaa ani nama hojiitti malee ni feemesii barbaada malee ani nagarrabta mamma ani wabii amma ani me Yo isaan badoo masiin jedhe dhiifama ka jaarsu maal taatan kanama guddaa maal taatan yaani maaloo wabii jawwisa ittee yoo indubbatiin jedhee indubbatiin qaame jawwisa si galeme kuni wallahi naafu mooyitu si keessa daffaa jira malee homaa waan jawwisa danaati miti suuraa isaa gaafa bosote inaarta gaafa maqaa jawwisa waame inaarta ani suuraa keemaa bosotu diddeedhaan kaa'u maaloo wabii gaafa maqaa jawwisa waame inaarta jedhiin ka gaafa maqaa jawwisa fa waame inaarta jedhi laasii gale manaati wanni kun kabaja goffoodha wanni kun waan guddaadha kun kibirii guddaadha digale akkana me agallasa tukrishi ko me tokkicha shiyaase me wabii me waaki silala ani nama jaartii jawwisaa yoon ta'e jaartii miidiyaa irraa osoo hin taane jaartuma jawwisaa jaartii manaa ta'uu barbaada wannuma manaa wannuma jawwisaa bichaan na beeku wannuma firrii jawwisaa na beeku wannuma faamilii mana keessaa na beeku malee jaartii miidiyaa irraa ta'uu barbaadu ibgaleemi ani uffata gabaa keessatti abbaan fedhee maal taate ka jaarsi kiyyaaju kabajana kenne dubbadu naan jedhe tafaan nan tuqe mucaa maal taate dhala ko kabajin bareeda akkama akka sobdi dhaggeeffadhu wabii sittani ma tokkoffaa erga nama manaati namni akkana beekuun barbaadu jette guyyaatti footoo jawwisaa 4 postiin godhin tokko kana oolenno suuraa isaan poosti godhe ati maali jechuun ati maaliidhaan jedhee bar suuraa isaati kan bosotame maalinni nama dhossaati moo shakkii wayituuf keessaa qabdatti suuraan isaa gaafa bosotame maaltu si haarsa qoyetame gaafin gaba maaliif aarteen silaa abbaanuu jira abbaanuu koomentii kennata laayikii godhataati maa aarta jechuun maaliif bosonne mudoo qabaayi yoo bareedinaa yoo feemisummaa yoo beekumsaa yoo abbaa hunda caala maaliif ani bosonne suuraa abbaa manaa kootiin jedhee kan keessa orjinaala fidika kan keessa isa aayilii daroo fayyee qoyme fayyee sinin irraan fattanii ijoon tidaarii isaaf taatu ni qaba bar wabiin eenyu akka taate iyyuu hin beekne maaliif barbaadde gaafii kooti mee suurati taatamoo faamilii isaa geessanii ati fiddeetu bilixxaf dagootee kaatee intalattii yoo isaa jaalatte san jettee narratti hojjettee fooluuf laayikii gurrachuuf malee walaa joo isaadhaan naatee miti walaa anaaf naatee miti waan tokko naatee miti. Follow like yoo ta'e rakkoon qabu suuraa kee gaaf tokko TikTok biraa dhostee tanaaf boosti si godha follow like si godhamu shi ani folla kan kena ani deebii hin taphadhu an feemasi illee miti dhaggeeffadhu goo garuu dhugumaan jawwisaa jaallatti fuulli kee nagaa ijji kee nagaa dhaggeeffadhu maaloo suuraa ishi koy ka koy fayye ko obboleessa koo qaalii dhaggeeffadhu kaasiti ishi suuraan hundumti isaayyuu suuraa aayidii hojjetame ishi suuraa shurraabii isaatiin hojjetanis aayidii keessa galee tana suuraa shurraabii isaatiin hojjechiifadheerreen jalqabaa kaaseen agadumaatti viidiyoo kee ilaaleen viidiyoon kee hundi isaa viidiyoo siin jedhe barsiisa miti isa miti yaadaan suuraan jawwisaatis kanan suuraa jawwisaatiin ka'es aayidii keessa galee hin jedhe mo'anatu achi keessa jiran jedhe mucaa maltaate suuricha na deebisi gaafii viidiyoo nati poosti goote hunda isaa laalaba jalqabaa kaasee agadumaatti suurri kee normaaliidhaan duban keessa jira joo ay rakkoon qabu haraara waan ta'eef walumaa galaati suuraan shurraabii jawwisaa kaawwadhee kayoo kan maalitiin jedhe bira wabii samaalo kana gaafina gaafa suuraan shurraabii jawwisaatiin ka'ee boosti godhe inni immoo siifuun kofee waa dubbattu moo jawwisaatiin yoo wabiin kan kee malee nageechuusaa mucaarraa bu'ii meeqoo anatti sitti dubbatatte dhiisimee fayyee waasiin jira wabii እንግዲህ deebistu dhiisaa bakka እናን ሲፈን ማሊፍ ዝም ጀታ አንቺ ሲዋማርት ቢቲ አመዝ ዋሚሜ ባቢ akkana ni shiraqatuuf ka'een beeksisaniif moodee biiti moo jawwisaa sin jedhe lammatan jedhe zim jedha amma kaasitti zim jedha jawwisaa malee zim jedhe jawwisaa jedhe
ishiin bee waggaa tokko muluu akkanumatti nu gubde viidiyoon baa arraan baa galgalan baa bakka walitti qabaa nama 500 irratti hambaa 1000 irratti hambaa jettee homaa gudii nu goote maaliin hin godhama akkana yaa hizbii keenya. Maali sammoo jawwi isaati qodaa cabaa fuute moo kan viidiyoon baane kan namni si hin beekne. Yoo hojjette kan si biraa bareeddu yoo deemtu kan si biraa bareeddu moodela akka ta'e barbaanna malee nuyi qodaa cabaa maa irratti kenneen itti si kufuun daffaan. Jenna malee hiriira baana malee akka Dubaayitti hin da'u. Dinqoosti moo? Wabiin isiin hin diddeessa tole jechuu diddeessi. Ishiin mee wabii maa tarii kanarratti? Wabii. Maaltu ture? Wabisha. Maa taree? Oye. Ani baazee durbii akka adurroota taana akka isaa shawwaadii taanani guyyaa amma wabiin gaafa jalqabaa Itoophiyaan jiraa jalqaba wayii jechuudha gaafa jalqaba narrabsi mucaa dubartii tokko gammeen fayyeessuusi. Yeroo kophaa gammeessi waamsisaa ishii gammeen immoo qabishii gammeen immoo eenyudha? Lakki. Ilalaala dhugaan tuttulee bultulleen baati. Eenyu gammeen kwaa irra darbii. Qacam adaraa seeraa. Sumatti. Siif dandee. Lakki eenyudha gammeen eenyudha inni gammee jechuudha. Fayyeen jedhee bareejoo. Gammeette. Fayyeen jedhee siifu maal jette? Masii maal jette? Gammee jette nu cabarbarina jechuudha. Sanii lubbuu maaltu jidduu galte? Fayyeen jee maal taatee joo maal taatee bayyisuusin. Ora basma amma nama kana amane wajjin galee jiraata gashi mara tokkotti maalan godhana. Isi biddeen nama qubsu irratti beekanii jiru samwanta. Amantii wajjin jiraata maal fayyeen gaafadhaaf hin joogsatu. Fayyeen as gaafa nama tuttuu shamartoota jettee walitti hin qabin dubartii. Tole dubartuma simeete san ishuma maqaa yaami malee dubartoota hunda maqaa yaamte maqaan baddeessu. Waan rakkoon qabu kan isaa sirreessina waa'ee gammeetti na deebime eenyu gammeen. Who's gammee? Gammeen jennee gammee jettedha warra moomantii. Kunoo koomentii buluuni akkasitidha. Eenyudha inni? Gammee. Ishi dhiifamaa tasaasa'eetiin hin gammee jedhee bari fayyee jechuutti. Afaan tutti si kaatee rakkoon qabu akkas taana rakkoon qabu. Ifama kan jaale lafa kanarratti maaltu jira? Ifama nama dogongorsiisti. Ati hin jee bari ati gammee fayyeesuus maqaa Eshi family amma maal ta'utti nagashi. Inda gamta anchi. Sadi godi da kasa godi at least to this. Garuu dhuguma akkasuma naa wayyallee ani haara manaa ture kan hin keessa naannoo fagaaddeetuma deemuu jedhetanii. Haalan gaari ijoollee si maal taatanii. Tarii maqaa mana keessatti si waan bulu gammee dhala. Hara wabiin guddina gootan. Narratti foggorachaa jirta jechaadha. Bakka abbaan ta'e na nyaateera maaloo. Dhiifama geetaa dhiifama jookoo dubboo qaalii koo. Dhugaa rabbi adda tasawwaa. Maqaa nama waamtee dhiifama naan jetta anchi asitti. Dhiifama wanni jaadin jiru kaa dhiifama. Laal ishiin biltiin immoo maal jetti beektaa gammee biltii biltii akka. Abet. So bene mo wajjin jiraachuu dhugaa dubbiitti namni na jibbuu. Jammarra geeffatu sittani maala. Ani mee fayyeen hin beeka bar waan hunda kanaaf kan inni dhiisnaan jechaa ture durayyuu. Shamarra moo dhiirati irra soba baay'isaa kan jedhamu shamarra soba baay'isaa. Anamma wabii guyyaa meeqa soba irratti qabeessee fakkaate gaafa jalqabaa Itoophiyaan jiraa jedhe. Fayyeen. Itoophiyaan jiraa jalqaba Itoophiyaan jiraatti guyyaa wayii. Bagan jedhe. Se daggaara ko.
Finaari rakkoon qabu. Wabii haasaadha waan ta'eef finaari. Nafteenu. Koi wabii na dhaggeeffatu poolaati dabalu wajjisna. Lagdi. Fedhi Itoophiyaan jiraadhee, fedhi Dubaay jiraadhee, fedhi Ameerikaa jiraadhee. Achumarraan immoo dubartoonni fudhuudha dhiisii kan jirte ijoo isaa gooti. Nu kakadhu jennaan immoo Joordaanan jira. Ani asin jiru Joordaanan jira nuun jette. Sigalee ishii jennee kanas ishii jennee fudhan. Waan dubbanne tole jennee fudhan. Ji'a tokko moo ji'a lama waan akkasii guutetti ani nan sobee tarii irratti nakkaasu jedhee tanan Ani iyyuu jira ishii samma barreessite. Dubaay jira. Tokkichi jara keessaa immoo ijoollee keenya eenyutu ta'u? Jara keessa isin barbaada? Kan biraatti fufi. Kan biraatti sitti mikaa gisee tokko hin gaaffii sii deebisaa waan taa'e bar hojii dhiisetu man taa'e. Amma Nyaata siifuu ati heerumtee? Ana eenyutu eenyuun na heerumsiise maal jedhu isa waliin irra geenyee dabalashaanii wantichi qaxarumaa Mata balaashee. Kan kee hoosi kaaddee, kan kee hoosi sobdee, kan kee hoosi attaallalte dubartiin hundi. Amma yoomitti nama lusittatti meeti mee bakka rakkoon qabu normaallu. hin ta'u nuti dhaloota jiile baasee wabii waan kana irratti waan salphaatti shawwadamu miti. Na amani. Fayyeen immoo jiilan qabanaan jedhe. Jiltani amma hojii keessan takka turguti. Hojii isaa takkasiisa godheni. Soddoma gosoota oolaa yoo laayikii fooloo ittiin gurrate ishii biidyatti nu jalaa kaasa waan ta'eef rakkoon keessan ta'e kanaaf addaan baate jechuudha addaan. Laakii mucaanii waa'ee laayikii minaamna kana waan bare miti kanaadha. Mee gaaffii seenaa dhaggeeffadhu mee seenaan gaaffii gurguddaa si gaafachuu dandeessu. Seenaan himeerre naa seensisaa mee seenaa ishii gaaffii gaafattu. Namni wabii irra gaaffii qabdan naa seenaa mee maaloo naa gaafadhaan una wallaalee. Gaafii eenyuu na gaafattiin deebareen gaafii eenyuu gaafii na gaafata maalaan mootummaa biyya bulchumaan gaafii namni arge dhufee na gaafata. Dooktora biyyi immoo mootummaa Dubaayii na gaafii gaafata.